Shawaa kibba lixaatti shaniin daaraa ta'uu beekame. Tarkaanfii araarama hin qabneen hooggantootaa fi miseensota shanii irratti fudhatamaa jiruun hawaasni akka boqotu taasifamaa jira. Kanneen immoo booji'amuu isaanis dhagahameera. Kanumaan wal qabatee Shawaatti milkii dhabuun koo miseensota Wallagga jiru harcaasaa jira jechuun marroon komii dhiyeeffatee jira. Hordoftoonni garee sanaa hooggantoota gaaffii adda addaan macheessaa turan kan yaadatamu yoo ta'u, Jaal Abdiinis rakkoon kun humna keenya ol waan ta'eef abbaan barbaadee galuu danda'a jechuun kanneen Jaal Marroo jala jiraniif karaa saaqusaa odeeffanneerra. Odeeffannoo wal fakkaatuun diigumsi shanee akkuma itti fufetti jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantalleetti miseensi ABO shanee tokko meeshaa waraanaa dishqaa qabatee jiru waliin harka kennachuu dhagahameera. Saba bilisa ba'ee bilisan baasa jechuun gabrummaa kan biraaf sabicha kaadhimu yoo ta'e malee jijjiiramni inni fiduu hin jiraatu. Shaneen murna hooggansaa fi kaayyoo hin qabne waan ta'eef ifatti diigamaa jirasi. Murni shanee kun waggaa 6 uummata Oromootti latee ture yeroo dhumaaf saba kanarraa citee badu saffisaan diigamuu irratti argama. Caasaan garichaa kallattii adda addaan karaa nagaan harka kennachuudhaan kaan immoo tarkaanfii cimaa mootummaan irratti fudhachaa jiruun hundeen isaa raafamee diigamee badaa jira. Godina Arsii aanaa Dodolaattis karaa nagaa harka kan kennatan jiraachuu maddi odeeffannoo keenyaa nuuf eeraniiru. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee qophii keenyaa asumaan golomnaa yeroo dansaa qabadhaa. Galatooma.